Hello everyone, baga nagaan barnoota keenya irratti dhuftan isiniin jecha barnoota keenya irraatiin kan wajjin ilaallu akkuma eegallee turre koorsii macroeconomics 1 chapter 1 part 3 irra geenyatee jirra jechuudha. So part 3 kanaan immoo evolution of macroeconomics yookaan adeemsa tirannaa macroeconomics kan wajjin ilaallu jechuudha. Economic thinking has begun since the cradle of mankind. Economic thinking yookaan yaadonni ikonomii kuni dhalachuuma dhala namaa yookaan eegaluma jiraachuu dhala namaa wajjin kan eegale ta'uu nutti agarsiisa. So civilization dhala namaa wajjin kan eegaledha. Since today's knowledge of economics evolves over time. Knowledge economics yeroo ammaa kuni adeemsa keessa evolve gochaa kan dhufedha jechuudha. So si'a tokkoon kan ta'e osoo hin taane adeemsa keessa tirannaadhaan kan dhufedha. Akkasumas based on pre-existing knowledge jalqaba ture irratti based ta'ee and some historical event irratti based ta'ee kan evolve gochaa yookaan adeemsa tirannaa keessa darbaa dhufedha jechuudha. So to do so we have to look different school of thought of macroeconomics. So waa isa kanaa seeraan dubbachuuf different school of thought ilaaluu qabna jechuudha. So first classical school of thought in 1776 to 1936 akkasumas Keynesian 1936 to 1970 amma bara kanatti kan ture. After 1970 there is no dominant school of thought in macroeconomics. There are different school of thought with different ideas: monetarism, neoclassical, neo-Keynesians, institutional and others. So school of thought garagaraa akka jiran as keessatti ilaaluun ni danda'ama. Jalqaba classically Keynesian akkasumas immoo 1970 booda immoo dominant school jiraachuu yoo habaatu malee kanneen akka monetarismii, neoclassically fi Keynesian fa'aa akka jiran hubachuun ni danda'ama. So classically dhaan dursa warreen jiran pre-classical jennee waamna. So tokko tokkoon haa ilaallu jechuudha. Amma pre-classical school kan jennuun jalqaba irratti kan argamu mercantilistiidha. Salphumatti hubachuudhaaf yaadni mercantalistii maa'inni yaadni isaanii biyyi tokko guddachuu kan dandeessu precious metal kan jennuun like gold, silver isa kana sirriitti kuufachuu yoo dandeesse jedhanii amanu jechuudha. So isa kana immoo akkamitti kuufachuu dandeessi? Yeroo sana wal jijjiirran goldidhaan waan ta'eef jechuudha. So precious metal kanaan waan ta'eef biyyi tokko gara alaatti goods and services ishee export gochuudhaan goldii gara biyya keessatti sassaabuu qabdi jedhanii yaadu jechuudha. So kanaafuu importii caalaa exportii gochuu qabdi. So yaadni mercantalistii gabaabatti kana yoo ta'e amma immoo detailiidhaan ilaallu. They try to explain how growth of an economy achieved based on their observation about situations that Britain experienced at the time. During the 70s and 80s centuries, Britain becomes a prosperous nation due to overseas trade. Yaada isaanii kanas Britain experience yookaan jarraa 1718 keessa Britain biyya badhaatu taatee turte. Sababni isaas sababa daldala galaana irraatiin jechuudha. So isa irratti hundaanii yaada isaanii kan explain godhanidha jechuudha. Warri mercantalistii kuni akkuma jalqaba kaasuuf yaallee when there is balance of trade deficit, look at this, when there is balance of trade deficit, which means trade deficit kan jennu yeroo importing greater than export ta'e jechuudha. So meeshaaleen biyyattiin gara keessatti galchitu kan gara alaatti ergitu gaafa caale maal jenna? Trade deficit jennaan jechuudha. So country pays or spending more on foreign goods than spending on domestic goods. So yeroo trade deficit kana biyyi goods domestically oomishaman caalaa
guudsii kan biyya biraa irratti invest gochaa jirte jechuudha. So baasaa jirte jechuudha. So more money or gold. So goldin baay'inaan kan nuti fayyaa jechuudha gara alaatti flow abroad and boosts foreign income through increasing effective demand and reduces effective demand of for domestic output. Kan jechuun salphumatti yeroo trade deficit kana importing greater than export dhenneetiin jirra. So yeroo kana immoo goldin baay'inaan gara alaatti yaa'a. So yeroo kana economy biyya biraa maal gooti boost gooti yookaan ni dabalti increase gooti jechuudha biyyi sun. So kan biyya ofii sanii immoo effective demand akka gadi bu'u taasisa jechuudha. So effective demand in a sense maal jechuudha? Biyyi tokko dandeettii waan ta'e bituu gaafa qabaatte jechuudha. So kanaafuu akkamitti immoo qabaatti biyya asii biyyi tokko biyya biraatiif gooldiin sirriitti akka yaa'u taasisaa jirti waan ta'eef gooldi sun immoo sosaayitiin yookaan uummanni biyya sanaa qarshii seeraan akka qabaatu taasisa gargaara jechuudha. So gaafa qarshii seeraan argatan immoo isaan maal godhu dimaandii effective dimaandii isaanii achieved ta'a jechuudha. So isa kana bifa kanaan ilaalle on the other hand when there is balance of trade surplus amma immoo yeroo trade surplus jechuudha kan warri mercantilists jajjabeessan jechuudha inni kun. So on the other hand when there is balance of trade surplus jechuun immoo yeroo exporting greater than import ta'e jechuudha. So export is greater than import. There is more money gold inflow and deficit irratti gara alaatti yaa ture. Isa kana irratti immoo gara keessatti yaa jechuudha. Which increases effective demand of or domestic goods. So amma immoo goldin gara biyya keessatti yaa waan jiruuf uummanni biyya sanaa maal gochuu danda'a jechuudha. An goldin gara keessatti yaa jiru sana inkaamii gahaa argate jechuudha. So yeroo kana immoo dandeettiin baasuusaa maal inni jechuudha ni dabala jechuudha. So effective demand domestic good achieved ta'a jechuudha yeroo kana. Then increase output production then which bring economic growth for the nation. So inni kun yaada mercantilist jechuudha. So yeroo kana maaltu dhufa jedhanii yaadu economic growth ni argama jedhanii yaadu jechuudha. So gabaabumatti yaadni mercantilist isa kana yoo ta'e isaanis akkamitti yaadu biyyi tokko guddachuu gaafa barbaadde precious metal kana accumulate gochuu qabdi jedhanii yaadu. Precious metal accumulate gochuudhaaf immoo sirriitti export gochuu qabdi. Import caala export gochuu qabdi. Inni kan biraa physiocratis kan jennudha jechuudha. Physiocratis kun immoo yaadni isaanii akkamii biyyi tokko guddachuu yoo dandeesse yoo barbaadde agriculture irratti hojjechuu qabdi jedhanii yaadu. Isaan immoo inumaayyuu isaan daldaloonni yookaan agriculture irraan kan hafe economiiwwan biraa yookaan seektaroonni biroo unproductive jedhanii amanu jechuudha. So wanna tokko gochuu hin danda'anii guddina biyyaa keessatti gahee hin taphatan jedhanii amanu. So physiocratis deal with a feudal economy of French and illustrates the flow of commodities through the process of production and the consumption like the modern input output analysis. Maal inni kuni basically physiocratisiin kun eessatti eegalee biyya France keessatti kan eegaleedha jechuudha. So innis feudal economy of French irratti depend ta'e jechuudha. So in feudal economy there are three social classes. So social classes sadii qaba jechuudha. As you know feudal economy has three social classes. Jalqaba irratti landlords, peasants and artisans. So landlordin kun warra abbaa lafaati kan jenne yaamnu jechuudha. Warra abbaa lafaa sanii peasants kan jennu immoo qonnaan bultoota. Artisans kun immoo daldaltoota jechuudha. So according to physiocratis maalni artisaniin kun non productive dha jechuudha. Unproductive dha jechuudha. So isaan kun
guddina ekonomii biyya tokko keessatti gahee tokko iyyuu hin taphatan jedhanii yaadamu jechuudha hojii isaanii jechuudha. So Physiocrates draw two policy implications to bring economic growth or output expansion. So egaan Physiocratesonni kun akkamitti yaadu poolisii lama diroo godhan jechuudha guddina ekonomii biyya tokkootiif ni tajaajila jedhanii kan yaadan. Jalqaba irratti it was wrong for the government to tax peasants since taxation depletes the stock that is necessary for them to use in the course of reproducing the surplus. So qonnaan bulaa irraa taaksii funaanuun sirrii miti jedhanii yaadu jechuudha. So sababni isaas stock isaanii waan xuuxuu fi depletes the stock of that is necessary for them to use in the course. Lammaffaa irratti immoo it was necessary to improve method of production to increase the productivity of land to expand the total surplus. Dhiyeessii walii galaa dabaluudhaaf maal gochuutu barbaachisaa jedhu method of production fooyyessuutu barbaachisa. So isaan kana poolisiiwwan lamaan kana implement godhan jechuudha. So isaan kun agammaatti pre-classicalii keessaa maal laallee mercantilistii fi Physiocrates ilaalle jechuudha. So amma immoo gara classical school of thoughtiitti seenne jechuudha. Classical school of thought kana jalatti it is a macroeconomics idea of 1776 to 1936 periods. During this time there was no unified or formalized theory of aggregate employment and the origin of business cycle. Theory aggregate employment yookaan origin of business cycle organized or qindaa'ee hin jiraatin iyyuu malee yeroo kana taateewwan adda addaa ta'aa turan jechuudha. The ruling principle was the invisible hand. Amma gara classical school of thought yeroo dhuftan kamiyyuu invisible hand kan jedhu kana yaadachuu danda'u qabdu jechuudha. So invisible hand kun jalqaba irratti coined by eenyuun Adam Smith dhaan jechuudha. Jalqaba irratti yaada kana kan fide Adam Smith dha. Shortly invisible hand jechuun maanni ekonomiin biyya tokko ofuma isaatiin of sirreessa jedhanii amanu jechuudha. Which means pricing gaafa dabale yeroo keessa ni sirrata gama demand of supply tiin ni sirrata jedhanii yaadu jechuudha. Akkasumallee unemploymenteenis gara full employediitti deema. So isa sana yaadu marketiin ofii isaatiin of sirreessaa jechuudha inni kun salphumatti. Invisible hand jechuun. So assumptionoota jira. Classical school of thoughtiin assumptionoota mataa isaanii qabu jechuudha. Jalqaba irratti all markets including labor markets always clear, which means the economy always operates at equilibrium and at equilibrium all resources are fully employed jedhanii amanu jechuudha. So marketing kamiyyuu labor market illee dabalatee maalinni equilibrium point irratti operate godhu. Kana jechuun resources are fully employed jechuudha. Resourcing kamiyyuu fully employed ta'anii jiru jechuudha. So yeroo inni kun immoo ni jira jechuun ni ulfaata jechuudha. Garuu egaan assumption isaaniiti jechuudha. No government intervention is needed in the form of stabilization policies. It is neither desirable nor necessary to achieve full employment. So isaan immoo maal jedhu giddugaltummaa mootummaa hin barbaachisu tasumayyuu hin barbaachisu. So giddugaltummaa mootummaa full employment kanallee fiduu hin danda'u. Kanaafiyyuu akka hin barbaachisnetti yaadu jechuudha. Egaan inni biraa economic agents like firms and households are rational and aim to maximize their profit or utility. Egaan householding rational gaafa innu utility isaa maximize gochuudhaaf kan yaalu akkasumas immoo firmiin rational dha innu maal inni profit isaa guddisuudhaaf kan fiigudha jechuudha. So
Economic agentoonni kun raashinaaliidha jechuudha. Assumptionoota classical school of thought keessaa jechuudha inni tokko. Inni kan biraa all markets are perfectly competitive. Kanaafiyyuu marketiin hundiyyuu perfectly competitive jedhanii yaadu jechuudha. So sababa saniif all resources are fully employed jedhanii kan isaan yaadan iyyuu. Yeroo kamiyyuu marketiin perfectly competitive marketiin kun immoo equilibrium point irratti operate godha jedhanii yaadu jechuudha. So that agents decide how much to buy and sell on the basis of a given set of prices which are perfectly flexible. So agentonni kamiyyuu hamma bituu barbaadanii fi hamma gurguruu barbaadan isaantu murteeffata jechuudha. So inni kan biraa all agents have perfect knowledge of market condition and price before engaging in trade. So waa'ee marketii agentonni householdinis ta'ee farmiin waa'ee marketii full informationii qabu jechuudha. So daldala irratti hirmaachuun dursa market conditionii fi priceii adda baafatanii ni beeku jechuudha. Egaan assumption isaanii keessaa inni kan biraan immoo all agents have perfect knowledge of market conditions and the price before engaging in trade. Inneetiin jira. Trade only takes place when market clearing price have been established in all markets. So yeroo kamiyyuu trade yeroo kam raawwatanii yaadu yeroo equilibrium point irra ga'e jechuudha marketiin. So market clearing price have been established. Equilibrium pricing gaafa set ta'eedha jechuudhaan isaan yaadanii. Agents have stable expectation. So agentonni expectation stable ta'e qabu jechuudha. Classical macroeconomists explain the determination of crucial macro variables by dividing the economy into two sectors. So classical macroeconomistonni economy iddoo lamatti qoodu. Inni tokko the real sector kan jennuu fi inni lammaffaa the monetary sector dha jechuudha. So the real sector kan jennuun like output, wage fi akkasuma immoo monetary sector kana kan jennuun like money supply, interest rate fi price fa'aa jechuudha. So this is usually known as classical dichotomy jechuudha. So inni kun maal jedhama jechuudha? Classical dichotomy jedhama jechuudha. They should be studied separately, which means real sector kan jennuun kanneen amma armaan duratti waamne wage, employment, output isaan kunii fi monetary sector kan jennu interest rate like money supply isaan kun immoo independently waanuma tokko dhiibbaa walirraa hin gaane jechuudha. So inni tokko isa kan biraa irratti dhiibbaa hin qabu jechuudha. Real sectoriin money sector irratti dhiibbaa hin qabu. So kanaaf classical dichotomy jennee jechuudha. Be studied separately. Inni kunis demand side fi supply side tu jira. Akka warra yaada classical school of thought kanaatti jechuudha. Demand side policies mainly affect nominal variables. So demand side in nominal variably affect godha such as interest rate, price fa'aa jechuudha. So akkuma jalqaba dubbanne monetary sectoriin kun nominal variably kan ta'an kana wajjin tokko jechuudha. So nominal variables interest rate qofa affect godha, while supply side policies affect real variables. Asitti ilaaluu dandeessu real variables such as wage, employment, output isaan kun immoo kaminne jechuudha? Warreen asitti real sector jennee waamne sana jechuudha. So isaa san affect kan godhu supply side dha. Demand side immoo maal affect godha? Asii price fi interest rate dha jechuudha. So egaan akka yaada warra classical school of thought kanatti jechuudha. Asii monetary sectoriin kuni real sector kanarratti dhiibbaa tokkomayyuu hin qabu. Kana jechuun asii for example yaa ilaallu interest rate asii for example inflation dabaleera osoo inni yookaan money supplying dabalii ta'e osoo ta'e money supplying as keessa jira jechuudha.
monetary sector keessa. So monetary sector keessatti money supply gaafa double ta'e asii price matu double ta'a jedhanii amanu. Price matu double ta'a malee employment irratti, output irratti, real wage irratti wanni jijjiiramni dhufu hin jiru. So economic growth karamiin dhufa asii gaafa isaan kun fooyya'anidha jechuudha. Real wage, output, employment dha malee isaa sun akkuma waan yaadan jiraniitti yaadu jechuudha. So classical used short-term production function to explain the determinants of real output. A short-term production function fayyadamanii at micro level production function shows the relationship between the maximum outputs levels produced from a given amount of inputs. It is obvious. Isa kana namni kama waan beeknudha. Therefore, input, labor and the capital that firm uses, the greater will be the output produced. Kana jechuun akkuma inputii, labor and the capital baay'isni fayyadamaa deemnu output nu argannus ni dabala jechuudha. When we consider the economy as a whole, the quantity of total output GDP will also depends on the amount of input used and how efficiently they are used. Where Y real output, L amount of labor used, and the K capital used, Y is equals to or GDP jechuudha. Function of A into K comma L jechuudha. As keessatti capital K dha, L labor dha jechuudha. So A mani technology dha jechuudha. So inni kuni total output dha jechuudha. So amma immoo Say's law kan jedhu kana ilaalla jechuudha. Say's law maal jedha? Classical, however, there is no possibility of deficiency of aggregate demand by appealing to Say's law. This law would be stated as Say's law kuni gabaabumatti maal jedha? Supply creates its own demand. Supplying demand mataa isaa uuma jechuudha. Akkamitti farmoonni oomisha gaafa dabalaa deemanii maalinni hojjettoota dabalataa qacaraa deemu jechuudha. So yeroo kana oomishni isaanii gaafa bal'atu weejii sirriitti kaffalu jechuudha. So weejii kana laabaraariidhaaf gaafa kaffalaa deemanii maaltu argamaa? Laabaraaroonni sun, hojjettoonni sun inkaamii argatan jechuudha yeroo kana. So inkaamii argatan jechuun immoo deebisanii akka ispeendii godhaniif isaan gargaara jechuudha. So inkaamii argatan jechuun dandeettiin ispeendii gochuu isaanii yookaan dimaandii isaanii ni dabala jechuudha. So kanaaf supply creates its own demand jedhanii kan isaan yaadaniif. In other words, the act of production simultaneously creates income and purchasing power. Asitti akkuma argaa jirtanii oomishni maaluma inkaamii uuma hojjettootaaf. So inkaamiin kun immoo maal inni purchasing power qabatee dhufa jechuudha. So there would be no impediment to full employment caused by deficiency of aggregate demand. For classical, the equality of aggregate demand and supply consistent with labor market equilibrium. That is, the aggregate spending in the economy will always be sufficient to purchase the full employment level of output. Amma nu danda'ame dafnee deemuuf yaalla. Yaadota ijoos immoo irra darbuun nurra hin jiraatu. So amma immoo Keynesian School of Thought irra geenyeetiin jirra jechuudha. 1936 to 1970 jechuudha. In general, theory of Keynes interest rate is purely a monetary phenomenon determined by the liquidity preference or demand for money. Liquidity preference jechuun Keynesian School of Thought keessatti money demand for money jechuudha. So gama biraatiin theory of Keynesian theory kuni maal jedhama? Liquidity preference jedhamillee ni yaamama jechuudha. Of the public in conjunction with the supply of money which is determined by monetary authorities. So Keynesian rejects the classical notion of neutrality of money. So classical school of thought keessatti qarshiin akka neutral ta'etti ilaalamaa ture jechuudha. So which means money supply market keessatti gaafa dabale
Piraayisii matu dabala malee outpuutiif fa'aa weejii yookaan akkasumas employment irratti dhiibba tokkoyyuu hin qabu jedhanii yaada turan jechuudha warri classical school of thought. So isa kana reject godha jechuudha Keynes. Sababni isaas xiyyeeffannoo isaatiiyyuu liquidity preference yookaan demand for money kana wajjin waan ol qabatuuf ni ilaalaa deemna jechuudha. Asitti rise in the general price or inflation kan jennu jechuudha. Inflation jechuun gabaabumatti qarshiin pricing waliigalaa dabaluudha jechuudha. General price or inflation is the result of increase in nominal wage. So kun akkamitti ibsama? Nominal wage kan jennu weejiin hojjettootaaf yookaan laaborariidhaaf kaffalamu gaafa dabale. Weejiin dabale jechuun farmoonni maal baasu? Kosti guddaa baasaa jiru jechuudha. So weejii guddaa kaffalanii pricing goods and services isaanii gaafa waliin kaane bu'aa argachuu waan hin dandeenyeef akkuma weejii guddaa kaffalan price of goods and commodities maal godhu? Ol kaasu jechuudha. So yeroo kana maaltu dhufa jechuudha? Inflation akka dhufu sababata jechuudha. Inni kun isa tokko jechuudha. Akkasumallee an increasing the wage causes an increase in aggregate demand. Gama biraatiin immoo weejiin dabaluun jechuun maal inni aggregate demand akka dabaluuf sababata. Akkamitti? Weejiin dabala jechuun uummanni yookaan laaboraroonni inkaamii gahaa argataa jiru jechuudha. So inkaamii gahaa argataa jiru jechuun immoo purchasing power isaanii dabaleera jechuudha. So yeroo kana aggregate demand akka dabaluuf sababata. Gama biraatiin immoo aggregate demand dabaluun kunuyyuu maal inni pricing akka ol ka'uuf sababata. Yeroo kana inflationiin ni uumama jechuudha. So isa kana hubattan jedhee yaada. This will cause excess demand over the amount of output supplied resulting in inflationary condition. So inni kun immoo maaluma demandin supply irraa akka caalu uuma jechuudha. So excess demand over the amount of output supplied. Output jiru san caala supply san caala maaltu jira? Demand jira. So inni kun immoo demandin dabaleera jechuun pricing illee hin dabala jechuudha. So yeroo kana inflationary conditionitu uumama jechuudha. So Keynes and economic policy. For Keynes to do our authorizations, you know, recession jechuun yeroo economy biyya tokko gadi bu'aa deemu jechuudha. So downwarding akkas irraa gadee gadi bu'aa gaafa deemu maal jennaan? Recession jennaani jechuudha. So yeroo recession kana maal gochuu akka qabnu Keynes lafa nuu kaa'achuudha. The first and the most obvious thing to do is to make it is possible for people to satisfy their demand for more cash without cutting their spending, preventing the downward spiral of shrinking spending and shrinking income. So amala recession keessaa inni tokkoyyuu yeroo economy biyya tokko gadi bu'aa deemu farmoonni illee spending ni sodaatu jechuudha. Investmentii hin taasisanii maaliif gara fuulduraatti riskii waa sodaataniif jechuudha. So yeroo kana spendingin ni hir'ata jechuudha. So furmaanni Keynes nuu kaa'amu inni yeroo kana mootummaan osoo spendingin hawaasaa gadi hin bu'iin osoo irraan citiin akkasumas immoo inkaam isaanii osoo gadi hin bu'iin maal gochuu qabna? Money supply dabaluu qabna jedhanii yaadu jechuudha. So poolisiin mootummaan as keessa galuu qaba jedhanii yaadu jechuudha. So yeroo recessionii maal gochuu qabna? Maal gochuu qabna? Qarshii gahaa akka argatan gochuu qabna jechuudha. So uummanni qarshii gahaa akka argatan gochuu qabna. Inkaam isaanii osoo irraa hin citiin akkasumallee immoo eenyuun spending isaaniillee osoo irraa hin citiin jechuudha. So isa kana immoo akkamitti goona akkan ilaalla jechuudha. Innis taaksii hir'isuu akkasumas public spending dabaluu fa'aadha jechuudha. Interest rate illee hir'isuudha jechuudha. So inni kun akka furmaatatti kaa'amanii inni kan biraa taaksii gadi buusu. Taaksii gaafa hir'isne disposable income of society maal ta'a jechuudha? Increase ta'a jechuudha. So qarshii uummanni qabatee gara manaatti galu dabaleef jechuun demand isaanillee akka dabaluuf gargaara. Akkasumallee inni kan biraa public spending jechuudha. Mootummaan infrastructureota yookaan wantoota adda addaa irratti spend gochuu qabaadha. Once the economy is deeply depressed,
households and especially firms may be unwilling to increase spending no matter how much cash they have. As keessatti kan jalqabatu qofu yaadne jechuudha. Ikoonomiin kun dipireeshinii keessa gaafa galee jechuudha. Farmiis haa ta'u householdonni maal inni baasuu hin barbaadan jechuudha. Riiskii fuulduraatti sodaatu. Sababni isaas qarshii haguma feeyyuu haa qabaatanii no matter how much cash they have. Qarshii haga feeyyuu haa qabaatan. Maal gochuu barbaadu? Ol kaawwachuu barbaadu. Sababni isaas gara fuulduraatti kisaara keessa seenaa jedhanii waa yaadaniif jechuudha. So inni kun amala recessionii keessaa isa tokko jechuudha. They may simply add any monetary expansion to their hoarding. So callisanii kaa'uu filatu jechuudha. Such a situation in which monetary policy has become ineffective. So yeroo kana monetary policy maal ta'a jechuudha? Ineffective ta'a jechuudha. So has come to be known as liquidity trap jechuudha. Liquidity trap kun yeroo monetary policy ineffective ta'u jechuudha. Hojii hojjechuu dadhabu jechuudha. So liquidity trap, the government has to do what the private sector will not. So spend. Kana jechuun amma yeroo isaan interested liquidity trap kan ibsuudhaaf jechuudha. Interest rate gadi buusneetiin jirra. Taaksii hir'isneetiin jirra. So yeroo kana maal inni isuma kana gooneyyuu farmoon spend gochuun barbaadanii riiskii sababa sodaataniif jecha interest rate isaa gadi buusuun illee gatiin qabu jechuudha yeroo kana. So sababni isaa maaliif riiskii sodaatanii tenneetiin jirra. So yeroon kun maal ta'a? Monetary policy kun ineffective ta'a jechuudha. Interest rate gadi buusuun garuu namni liqeeffatee invest godhu hin jiru jechuudha. So ineffective yeroo ta'u kana maal gochuu qaba mootummaan? Wanta private sectoriin hin goone kana gochuu qaba. Innis maal inni spend gochuu qaba. Asii farmiin spend gochaa hin jiru garuu mootummaan callisee spend gochuu qaba. Inni kun akka furmaataatti jechuudha. Liquidity trap kana keessa bahuudhaaf jechuudha. So when monetary expansion is ineffective amma asitti laaluu qabna. When monetary expansion is ineffective, fiscal expansion must take its place. So monetary expansion hojiirra gaafa oolle maaltu garamitti dhufna? Fiscal expansion itti dhufna jechuudha. Such fiscal expansion can break the vicious circle. Asitti vicious circle jechuun wanti tokko irra deddeebi'ee yeroo ta'u fakkeenyaaf achumatti kan naanna'u sababa amma fakkeenyaaf vicious circle biyyoota hiyyeeyyii gaafa laallee sababa inkaamii xiqqaa qabaniif baay'isanii invest gochuu hin danda'anii sababa xiqqaa invest godhaniif ammas inkaamii xiqqaa argatu. So isaa sun akkasumatti kan naanna'u sun vicious circle jennee yaamna jechuudha. Vicious circle of spending and allowing incomes and getting the economy moving again. So vicious circle kana break kan nu godhu maal jechuudha? Fiscal expansion jechuudha. So mootummaan amma fiscal expansion fayyadamuu qaba. Sababni isaas monetary expansion ineffective ta'eera waan ta'eef. So features of Keynesian school kana haa ilaallu jechuudha. So kaayyoon keenya konseptii hubachuudha waan ta'eef daqiiqaa hirachuun rakkoon qabu jedheetiin yaada. So amma danda'ame dafnee ilaalu dafnee xumuruuf yaalla. The economy is inherently unstable and subject to erratic shocks. So the economy can take long time to return to full employment level after being subjected to some disturbance. So the economy is not rapidly self-equilibrating because of the rigidities of prices. So Keynesian amaloota isaa keessaa inni tokko price rigidity jechuudha. In short run prices rigid jedhee yaada jechuudha warri Keynesian kuni. So sababa rigidity of price kanarraa kan ka'e immoo short run keessatti economiin dafee maal godhu self equilibrating godhu jechuudha. Dafee gara equilibrium pointitti hin deemu jechuudha. So inni kun amaloota Keynesian school keessaa isa tokko. So economiin full employment itti deemuudhaaf maal wrong time fudhata. So as a result involuntary unemployment osoo hin jaalatiin warri hojii dhabdoon illee ni jiru jechuudha. As keessatti of labor is the major feature of Keynesian.
So uh, so fiscal and monetary policies play an important role in stabilizing the economy. So economy kan stabilize gochuudhaaf immoo fiscal and monetary policy gahee guddaa taphatu. Achuma keessayyuu immoo gaafa monetary policy effective ta'e fiscal policy gahee guddaa taphata jedhamee yaadama jechuudha. So the aggregate level of output and employment is essentially determined by the aggregate demand. So aggregate level of output employment isaan kun maaliin barbaadamu? Aggregate demand dhaan determined ta'u jechuudha. The authorities can intervene to influence the level of aggregate effective demand to ensure more rapid return to full employment to improve the performance of the economy jechuudha. So amma immoo monetarism kan jedhu kanarra geenyatti jirra jechuudha. Monetarism as advocates of free market started challenging Keynes theory in the 1970s. So Milton Friedman, the founder of monetarism, attacked the Keynes idea. So namni Milton Friedman jedhamu kun maali yaada Keynes attack godhe jechuudha. So active policy is not only unnecessary but actually harmful, worsening the very economic instability that it is supposed to correct and should be replaced by simple mechanical monetary rules. So as jalatti active policy warri Keynesiyaanii sun promote gochaa ture suni akka hin barbaachisneetti kaasaa jiru jechuudha warri monetarismii. So inni kunis dhiibbaa guddaa yookaan harmful kan ta'edha jechuudha eenyudhaaf economyidhaaf. So economic instability kan miidhuu danda'udha jechuudha, harm kan gochuu danda'u. So this is the doctrine that came to be known as monetarism. So monetary policy is best tool to make monetary policy is best tool to make the economy stable. So monetary policy economy stable gochuudhaaf toolii baay'ee best ta'edha, baay'ee barbaachisaa filatamaa ta'edha jedhu jechuudha warri monetarism kuni. By the way warri Keynesianis monetary policy kuni akka barbaachisutti kaasanii turanii garuu ineffectiveidha yeroo hunda hojiirra oolanii. So yeroo ineffective ta'uusan maal fayyadamna jedhanii isaanii fiscal policy to based jedhanii. So monetary policy caala fiscal policy akka barbaachisummaa guddaa qabutti waan kaasaniif isa saniif ol faallessa jechuudha asitti. So warri monetarism immoo monetary policy dha malee fiscal policy tasuma economic stability fiduu hin danda'udhanii yaadu jechuudha. So inni kun kana fakkaata. The new classical school kan jennu the new classical macroeconomics remained influential in the 1980s. This school of macroeconomics shares many policy views with Friedman. So wantoota hedduu Friedman wajjin share kan godhatan qabu jechuudha. The central working assumptions of the new classical school kanaaf assumptionii mataa isaanii ta'e qabu jechuudha. Isaanis like economic agents maximize expectation are rational, markets clear, isaan kana qabu jechuudha. The new Keynesians kan jedhu inni kan biraa immoo the new Keynesians kan jedhu jechuudha. The new classical group remains highly influential in today's macroeconomics. So new classical group kuni remains highly influential in today's macroeconomics, but a new generation of scholars, the new Keynesians, mostly trained in the Keynesian tradition but moving beyond it, emerged in the 1980s. They did not believe that markets clear all the time but seek to understand and explain exactly why markets fail. So warri Keynesianii warri neoclassicalii maal jechaa turanii warri classical school of thoughtiin yeroo hunda marketiin
yeroo hundaa maarketiin ikilibiriyoom irratti opereet akka godhu kaasanii turanii garuu warri niiw keeneeshiyaanii kun immoo warra niiw kilaasikaal giruuppii sanii maarketiin warri niiw kilaasikaalii kun immoo maal jedhu maarketiin si'a tokko tokko feel akka gochuu danda'u kaasuu maaliif akka feel godhu immoo hubachuu barbaadan jechuudha. So egaan barnoota keenyaarraa asirratti xumurreetiin jira. Chaaptar 2dhaan naga walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jechuun barbaada. So warri chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuu, viidiyoo kana laayik akkasumas hiriyoota keessaniif sheer gochuu, koomentii jalatti immoo wantoonni akkasiniif sirraa barbaadan yookaan wantoonni akkasiniif hojjetamu barbaadan koomentii jalatti nu barreessuun dagatiinadha. Yeroo gaarii qabaadhaa. Goodbye.